السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كما يمدودا في دعوتوتا كنافتو جرجرتو سنين جتشا أرى برانكي أداك بدي سنين دوفه برانكي كن اسمه ديجون كيسان نورو برانكي باي أبوليتي جرت دلقو فين ديما إنس يعني برانكي جا ماليو جتني jalqaba waadaan agalii jedhaani sababoonni waadaan agaltuuf maali obbola haati warra kiyyaa gara biyyaa galtu malee jetti ani gara biyyaa galuu hin barbaadu mucayyoo wayii asitti argadhee isiniin jira fuudhuu barbaada kanaaf si qofatti hima maatitti illee himu maatillee erga wanni ta'u ta'een booda sanuu turtii keessa waggaa lama sadiin booda akka dhagaan malee ammatti itti himuu barbaadu ati immoo keessa sitti himee nama tokkotti himini jedhaani waan isin jettu immoo lakki jechuun waan kana ees jettitiniin fudhatti immoo lakki hin ta'u wanni kun isirratti hin fuudhini yookiin immoo yaada kana keessa hin seenu yookaan immoo isitti si hima haadha warra keetitti si hima waan itti irra jirtu jetti immoo ees jetteetiniin argitee na gargaarti kan waliin ilaallu ta'a hamma dhumaatti na waliin tura isiniin jedha like share subscribe gochuudhaan na jabeessaa isiniin jedha kanaaf chaanala haarawaa argitanii baasii isiniin gaafatu like share subscribe gochuun na jabeessaa isiniin jedha kanaaf haga dhumaatitti na waliin tura waan isin jettu immoo kan waliin ilaallu ta'a. Amma irratti bilbila na waliin jira jedha daawwattoota kee kabajamtoota kiyya mee waan isin jettus har'a ishee ilaala waan isin jettu irratti bilbilee jira ilaalla ka walumaan kan waliin ilaallu ta'a. Hello. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نجام يا كم جرتا؟ والله الحمد لله أنا جاكوت يا كم تلاقي ما فكرت. والله برنون اللي الحمد لله بريد ده. Eh, ar isambat jechuun kanaaf har'aaf borullee boqonnaa qaba. Wallahi maan jedhu jechuun immoo amma yeroo awaan ta'eef mana ho'a. Amaan jedhu wallahi. Amaan jedhu kanaaf akkasitti nagaa qabda dalagaa maal fakkaatti? والله عرفت وين بيتها خليصة ميرما بالبلي في بيتها تكو ولد تبونه والله يسيني قلت مالي في بيتها ani immoo ammatti galuun barbaadu barnoota illee kana gara waggaa 5 6 akkas barnoota illee barachuun fedha. Barnoota eegaleetiin jira kanaaf an argitee barnoota kana gata biratti hin galuu jedhaani isin immoo galtumallee jettii kan maratti wal dhabne beekta. kanaaf amma immoo san qofa illee miti beekta. Suni argitee tarabbiiti beekta amma immoo san qofa miti waa sitti barbaade beekta jalqaba irratti mee waadaan agalii waan asitti mukana jechuun waan jajjaba sitti mo'edha. Kanaaf namni argitee ani obboleeyyan tiyya keessa illee jechuun namni an ofitti asitti ni argitee obboleeyyan maraa inuman jaalatanii garuu obboleeyyan illee wal caalti kanaaf keessa kiyya sitti himachuun barbaade argitee rakkoo kiyyaas ni beekta. Kanaaf anis kophaa kiyyaa sitti akka rakkataa jirus quba qabda sababa kanarraa kan ka'e amma isin immoo galiif argitee na waqqasaatti hin jirti iyyuu ani mucayyoo takka beekta asitti argadhee jira kanaaf asumatti fuudhuu fedha beekta asirratti yaada sitti barachuu barbaade ati maal jirta asirratti?
Maal qullibsiisa? Nama qullibsiisa maa? Yaa? Maal waan nama qullibsiisu? Iya. Kanafi ani wanta seenje turra wanta tokko wanta dhaamsa wani sii qaba jiru wanta kanarratti jechuu. Isheen biyyateetti bakka santeetti jiru si'a hedduu obsitee amata hedduu obsitee seeqaati ni jirta gar'aa jiran taasisaa fide jidhaati immoo adeemsa keessaa deebiteetiin immoo isiin kuutu siin jennaan immoo dhufuun barbaadu barnoota garaa baradhaa jettee waggaa dheeressitee qabate kan biraan boodee anaan ani maali baras eegatti naaf obboleessaati naaf obboleessi isilleen gara rabbiitiin naaf obboleettidha jechuudha nutti seette malee siin alagaadha nutti dhufte malee ani obboleettidha bar qixa si jaaladhu si jaaladha yoo millee waan obboleessa kiyyarratti waan obboleessi kiyyarratti hin jaalanne tokko isirratti hin jaaladhu maaliif ana hoo maaliif dafanis kana hiree alaa qabu mokka si muluma ammanuma isinii haa taa'uuf immoo anaa tana hoo gadi ba'uurratti jechuu beektayyuu na dhibeera wanti keessa Kanaaf beektaa jechuudha nama barnootaallee akkuma isin jedha kana barnootaallee asumaan itti fufuu barbaada asitti immoo mucaa yoo walii gallee jirra kanaaf ati na ibaata akka dubbattuun fedhu beekta hin fedhu. Maaliif hin danda'amne maa? Anu jechuun ani si amanti kanaafi amma kasin jedhaa jiru jechuun namatti hin dubbatinii fi maali nama keessa sitti himee waan ati natti dhiyaattu hai fayyaan qabdi maraatti ati maal haasofta ani kanaaf sitti mee ani kanaaf sitti mee jechuun maal jechuun kanaaf beektaa jechuun dura ani si bilbilee ture kaleessallee eegarra ammoo isinleen walitti bilbilee jennaan isiin argitee yoo xiqqaate waggaa shan maannoo ji'a shan ji'a jaha keessatti galuu qabda malee achuu taa'uun qabdu kalaas anillee argitee adda kiyyastaa inumaan barbaadu daddaftee galuu qabda jettee kanaaf anamma waa'ee laa jechuun dhugaa maaltu dhugaadha miti maal namni jechuun akkuma kay baatu akkanumatti namni garuma gara beetu maal ture jechuun maaraf ai maal haasofta sila jechuun isin waa adeemtu jedhan isin adeemtu hin jenne bar isinleen haateettu anam ammoo argitee asitti fuudhuu barbaada hinca yoo na bira jirti waan ammaa si dhagaa jirti na bira
نبيرة جرتي برا ما سيد أجا جرتي ما لا صوت هذا كنت تكلمي مثلا تكلمت أنت مسؤولة رفتني أنا وقت الولاج مال متان قبل تسي أنا وقت الولاج جرتاسي مو إيشون ما نقول تتكن ودوا تكراك أجيلا وانا سيجرنا رفض التيت اللي جد تسلا تكنه ولا يناسو تكنا فهم مو نسيت تكنه مال تجا مال قطع جاسو isi tingken nujet kasijir udah anak si ati ada mbak di tenda serati malif nama dokot siwang kana tak anak sihi rabbi male nama dokot kada gen isan ada yang sekian sana agam male akka si ya kanaafuu nama tokkotti waan takka dubbatanii isin jira baran yoo anaafatti jechuun lammata walitti hin deebine jiru irratti yoo jette malee nama tokkotti waan tokko akka dubbattu illee hin barbaadu. Dhageette? Kanaaf akkasi nama biraanki sirratti dalaga jedhi dhugaa miti biraankidha. Hello? Kasih jira jiru brank kita sih jira bar brank sudah lagi. Wallahi brank kita. Wallahi brank dah di fama gudda sinjada di fama nago dia cuman surat tile dalam gombar mandi garu kare gal ya ada bani nasumne yo robe tasin gali isi mal jetiya sana sote inan ya na cuma rana robe mal godu kama brank kita dalam gombar jedu brank kana surat dalam godaf tiade sinjada akasi di fama sikofa miti amma musa tile dalam gabeta nama itinimi musa tile ni mini surat tile dalam gombar berbada brank kana surat tile dalam akasi di famu gudda kale di famu eshin arin bakka di famu gudda kanafu di fama sinjade bar di fama ye prank da mirima prank singida jira bar sitti bejra dugami ti prank da awana kasi isirati tasmaju yadu yomin leo tate isirati fodo anisa kayya gatin lem beta kanafe ani prank isirati lagu Hai. Kamu yoto tapi dapat tuh dia arti jadi sister ini akka malee arti jadi hedduu jaalatti isinlee hedduu wal jaalatanii akka obboleeyyan garaa tokko waliin ba'anii jirti jalqaballee jechuun waliin guddatanii mana barumsaa tokko waliin baratanii ittiin jedhanii baay'ee jechuun walitti dhiyaatanii hiriyyaadha jechuudha akkasii isin jedha kan yootota fi daawwattoota kiyya baay'ee natti aartee ittiin jirti amma gara keessatiin bilbila raawwadheeti ni araarfadha akkasii isin jedha kan yootota fi daawwattoota kiyya share like subscribe gochuudhaan na jajjabeessaa isin jedha yaada adda addaa waan barnoota namaa ta'u isiniif qabadheetiin dhiyaadha akkanuma waan asirraa immoo barnoota guddaa argatan jedhee yaada maaliif namni osuma haati warraa jirtu sababa mallaqaati jechuudha isi dhiisee isin biyya keessa illee bakka feetillee jiraatti yoo isin dalagaan qabaatti yoo isin mallaqaan qabaatti yoo isin immoo argitanii yoo tokko immoo bifa laalaa tokko immoo argitanii duniyaa laalaa duniyaa birumaa deemanii haadha warra ofii kabajaan jaalalaan amma addunyaa kanarra jiran wajjin jiraachuun hedduu murteessaa isiniin jedha gamanumaan argite haadha warra keessanii jabeeffadha isinis dubartiileen abbaa warra keessanii jabeeffadha isiniin jedha hanga viidiyoo baatee walitti deebinutti assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh